Irreechi kun inni irraa kun irreecha malkaa jedhama. Kan inni irreeffatamus immoo horaa sadii irrattidha. Kun inni kalaqa Oromooti. Kalaqa hawaasa kanaati. Qabeenya uummata kanaatiif waa uummata kanaan uumame waan ta'eef addee uummata Oromoo dhufee hafuuratti baafata. Eenyummaa koo jechuudhaan maaliif sabni Oromoo jalqabaaf innaa irreeffachuu jalqabu Oromootu akka eenyummaa isaa ibsutti godheeti kan aadaa isaatiin waaqa isaa galateeffatu. Kanaaf irreecha innaan dhufu anaaf eenyummaa koo ittiin calaqqisiisa jedhee yaada. Yogguun irreecha dhufu Oromummaa ajaa'ibaatu natti dhaga'ama. Sababiin isaa Oromoo kaabaa kibbaan argaa, Oromoo bahaa dhiyaan argaa, Oromoo aadaa adda addaa calaqqisiisuun argaa, Oromoo uffata aadaa garaagaraa uffatee dhufuun argaa, Oromoo sirboota garaagaraa sirbuun argaa. Kun immoo Oromummaa kootti caalaa akkan boonu, Oromummaa koo caalaa akkan beeku wanna na taasisu keessa isa guddaaf isa olaanaadha jedhee yaada. Irreecha jechuun ayyaana keenya namni hundumtuu lafatti wal arguudha. Baay'ee na gammachiisa. Oromoo tokkottiinis nan gammada. Baay'ee nama gammachiisas dhufu keenyas waan nama gammachiisu argaa jirra jechuudha. Uummanni Oromoo Oromiyaa mararraa walitti qabame bakka kanatti uumaa isaa sababa gannaa dukkana gannaa nu dabarsiteef galatoomi uumaa keenya birraa kee kanammoo nagaa nu dabarsi waggaan nu ga'e jedhee sannitti waaqa galateeffatuu fi akkasumas bara sattaanuuf waaqa itti kadhataa jechuudha. Waaqa uumamaa waaqa caffeetuma waaqa baareentummaa abdiin teenya suma waaqa shanan gadaay uumamaa hunda waaqsal gamboranaa nuti sitti yaana si malee maal qabna horaatti bobbaana irreecha irreeffanna galata galchanna laalii maree. Kun eenyummaa mataa keedha. Ofummaa kee beeksisuu, Oromummaa kee beeksisuu waan ta'eef addummaatiin waan Oromoon qofti qofa qabu waan ta'eef kun dargaggoota Oromoo hundumaaf eenyummaa kee akka bartuuf waan guddaa si gargaara jechuudha. Irreecha jechuun eenyummaa keenyadha. Oromoo taanee madaalatti waan Oromoon qabu, waan Oromoo keessa jiru, wanti Oromoon itti jiruuf itti jiraatu hundumtuu nu ilaallata. Dumartiin irraa adda bahuu waan hin dandeenyeef irreecha jechuun anaaf akka mallattoo eenyummaa dhiiga keenya faana dhalateetti ilaala. Uummata hedduutu irratti argama, ni sirbama, ni waaqeffatamaa gatii kanaaf tokkummaaf jaalalaan waliigalteedhaan gallaa tokkummaa dargaggootaas tokkummaa uummata Oromoos baay'ee dabalatee yaadu. Sabboonummaa guddaan natti dhaga'ama. Kana akkuma guyyaa guddaa godhanii kan lakkaa'u maaliif feestivaalii addunyaadhaan beekamee kan jiru keessaan hirmaachuu kiyyaa fi guddaa natti na gammachiisa. Aadaa kana aadaa guddaati. Ayyaana kana ayyaana Oromooti. Ammas dargaggoonni baay'ee jiru. Isaan wajjin kabajaa jirra ayyaana kana bareeda. Waggaadhaan immoo namas baay'achaa jira. Amma immoo waggaa 17ffaa kooti. Maatii koo wajjin dhufe kunis obboleessa kooti. Waltajjii atitti mari'attu hiilingii wal keessa jiru yookiin fedha keessa keetti jiru itti walirraa hubattu. Lammaffaa waltajjii ati waan feetetti deeggartee waan feetetti mormitu. Sadaffaa waltajjii an sirraa baradhee ati narraa barattu. Oromoon kun karra baratee kan karra baratu waan ta'eef irreechi mana uummata kana mara walitti qabu waggaa eegatee jechuudha. Biyya alaattis bakki adda addaa kan irreecha amma guddachaa deemaa jira. Oromummaa keenya akkasitti wal jabeessina. Aadaa keenya uffataanis sirbaanis waa baay'eedhaan ofii keenya baraa deemna. Kanaaf waan faayidaa guddaa qaba jedheen amana. Irreecha jechuun bara haaraa kan itti jijjiirannu fi aadaa keenya kan itti calaqqisnu. Irreecha jechuun anaaf bara haaraa.
aadaa keenya sababa calaqqisiisuuf baay'inumti keenya ofti isaayyuu akka nuti ittiin ofitti boonnu taasiseera. Aadaa miidhagaa akkasii qabaachuu keenyatti immoo number 1 jennee of ilaallu. Baay'ee akka nuti ofitti boonnu taasisee jira. Aadaa baay'ee argita. Iddoo adda addaatti dhufu baay'ee namatti tola. Kan nama boonsu kan itti boonu Oromoon marti kan itti boonu. Keessumaa dargaggootaa fi tokkummaa jabeessuu fi bu'aa guddaa qaba jedhee yaada. Baay'ee nutti toleera, baay'ee gammanneera. Tokkummaa Oromoodhaaf irreechi jechuun bu'aa guddaa, bu'aa jabaa qaba. Kun immoo akkamittiin qaba yoo jenne waggaa waggaan uummati hedduu walitti yaa'uuf. Walitti bahanii wal gorsaa, wal ilaalaa, waliin dubbachaa, waliin haasa'aa tokko ta'anii uffata aadaa qofa otoo hin taane afaan loqoda garaagaraa dubbachaa uummanni Oromoo afaan isaa dubbachaa innaa waliin maree hojjechaa deemuyyuu sunuu tokkummaa agarsiisa jedhee yaada. Kanaaf tokkummaadhaaf bakka cimaa qaba. Irreecha jechuun mallattoo tokkummaa Oromooti. Waan hundumaarraa waan qulqulluu ta'e bakka itti namni hundumtuu Oromummaa fi Oromummaa isaa qofa itti calaqqisiisuu dhufuu fi tokkummaadhaan irratti hirmaatu yoo jiraate feestivaala Oromoon qabu keessaa Irreecha qofaadha. Ayyaanni kun hizaaba ayyaana kamillee caalaa uummata Oromootiifis ta'ee addunyaafillee akka fakkeenya ta'uu danda'u jeetii yaada. Ayyaanuma kamirrattu uummanni akkana takka harkeen beeku. Ayyaana kanarratti illee argamuudhaaf yeroo duraa kiyya ammata dhufugaa dargaggoota akkam jee kan hin beeku wali qabeetuma fiduu malee gizee gaafa kanarraa harkanii maal jaanii akka dhufan hin beekne. Hundumtuu uffata aadaa isaa uffatee dhufa waan hundumaa aadaa isaa akka baru godha. Dargaggootis akka isaan aadaa isaanii baran. Ayyaana kana irratti argamu koof isa dhugaa baay'een gammada. Sababiin isaas yoo dhuftu godinaalee hedduurraa walitti dhufa aadaa hedduu argita. Uummata Oromoo godinaalee garaagaraa biyya garaagaraa irraa dhufan argita. Gatii kanaaf baay'ee Oromummaa kootti akka hin boonu na godha. Sabboonummaa keenyaafis baay'ee bu'aa qaba. Baay'ee eenyummaa kootti hin boone. Namoonni baay'ee barana namoonni baay'ee hirmaataniiru baay'ee na gammachiise uffata adda addaa argine baay'een ittiin gammadeera. Baay'ee waan nama gammachiisuun arge baay'ee Oromummaa kootti baay'ee hin boone. Ani xiqqoo ta'ee hirmaadhee nan beeka nama muraasa qofa dhufa ture. Baruma baraan hammuma namni waan Irreechaa baraa dhufu uummanni akka malee baay'ate kunoo wal bira darbuun amma namatti ulfaatutti bakki akka amma namatti hanqatutti deemaa jira. Gara fuulduraatti immoo waan ta'u rabbaa beekuun jedha. Baay'ee akka malee akka guddatu yaada. Haala uffannaa aadaatiin haala baay'ina dargaggootaa fi geessota uummata gurguddaa shamarran illee aadaa isaaniitii fi faaya kanaan akkana gizee babbareedan hedduu na boonsa. Ijoolleen akka aadaa isaanii baranii afaan isaanii akka guddisan aadaan akka hin bannee gargaaraa jedhee yaada. Uummatni Oromoo Irreecha jedhee yaada tokkoon kiiloomeetirii hedduu fageenya hedduu kutee kan inni as dhufu akkasuma yaadonni baay'een bakka fagoo jiru faca'anii jiruun wantootni akka nuti walitti qabamne tokkummaadhaan yaada keenya galmaan gahuu danda'anii fi fakkeenya cimaa ta'a jedhee yaada Irreechi kun. Akkanatti wal geenyee dhufuun keenya iyyuu gatii waa'ee Oromummaa keenyaa yaannuuf yookiin yaada tokko Oromummaa irratti yaada wal fakkaataa tokko sababa qabnuu fi akkasuma yaadolee biraa irrattis yaada wal fakkaataa tokko utuu qabaanne akka nuti galma gahuu dandeenyu nan amana. Irreecha jechuun duudhaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, seenaa Oromoo, aadaa Oromooti. Uummata Oromoo saba Oromoo ta'ee bakka kanatti kan argamuun barbaanne hin jiru. Oromoon tokko ta'ee tokko taane waan hedduu hojjechuu dandeenya.